Erga viidiyoon booniyee gadi ba'uu jalqabe ustaaziin barreeffama dheeraa tokko barreessee maxxansee jira jechuudha. Wallaahi viidiyoon booniyee tokko lama miti wanti nama ajaa'ibu gosa gosaan gadi baasuu jiran waan na dhibu keessa sanuma mucayyoon kun namoota gurguddaatu ishee beeka. Baay'ee nama femeesiidha. Yaa wallaahi abdii murachiisuuf jecha namni irratti duulaa jira. Garuu ustaaziin immoo yeroo akkasii kana bira hin dhaabbatu taanaan mucaan kun baay'ee takka of miidhullee dandeessi. Mee ustaaz maal jedhee barreeffama dheeraa tokko poostii godhee jira. Anilleen hin dubbisne garuu wajjin dubbisna. Haga dhumaa caqasaa isiniin jedha. Hadaraa wallaahi waan baay'ee nama azzansiisudha. Maal jedhee? Abshirii amilee narraa hin cabinii anaaf ati wanti addaan nu baasu yoo jiraate du'a qofaa ati anaaf amaanaa nabii Muhammadii sallallahu alaihi wasallam isaantu gaafa du'aaf deemu natti dhaammatee kutee qalbii narraa hin cabinii ati kaleessa gara islaamummaa dhuftus kan islaamummaa keessatti dhalatee guddatee gocha kana sirratti raawwatee abdii si kutachiisee nafsi haddaan baasuuf yaalus hin milkaa'uufis hin ta'u ani abbaan manaa keetii qalbii narraa hin cabinii mataa ol qabadhu jiraadhu gara fuula duraatti deemii sitti hin dhagaamini habiibtii ati dubartii haadha hayyuu fi oomishtuu ulamaa'ii fi daa'itii sitti hin dhagaamin kaleessa gaafa gara islaamummaatti dhuftu meeqatamtu warri amantaa biraas si arrabsee waa meeqa siin jedhee arra warrumtu islaamummaa keessatti dhalatee guddatee gocha kana sirratti raawwatee ijoolluma islaamaatu hamilee si cabsuuf ajandaa olii gadi oofaa sitti hin dhagaamini abshirii ati jaartii sheekaa akkas taate jedhanii hamilee si cabsuuf yaalanis kun galma hin ga'u. Addaan nu baasuuf waan hedduutu godhame narraa hin cabin qalbii maashaallah tabarakarrahmaan wallahi alazim. Jaarsa jechuun jaarsa gaafa rakkoo anasti jira jechuun amma amilee cabsuuf wanti kun irratti geggeeffamaa jiru jechuudha. Wallahi dhiira jechuudha. Dhiirti isin jaallate taanaan gaafa isin fokkiftan gaafa isin salphattan isin satarti jechuudha. Qoma dhaatte si biraan jira isin jetti. Dhiirri dhugaan si jaallatu. Wallahi laazim gizee meeqa ustaaziin irra deddeebi'ee qalbii hin cabin. Shuuf jaalala dhugaa. Ajaa'iba rabbi qalbii hin cabin meeqatamtu bultii namaa diiguuf waan hin taane raawwatee nama wal jaallatu addaan baasee amilee cabse wallahi haqeequma kun ani akkas miti abshirii ati nama kaleessa gara islaamaa dhufte akkuma dhufteen si jajjabeessanii hurufa hanga quraanaa juuza 30 si xumursiisee haadha manaa si godhadhee gocha namaatiif waan kalee keessa dabartee fi waan ati kaleessa keessa dhufte hin dagadhu. Maashaallah tabarakallah. Ati anaaf amaanaadha jabaadhu jabduu too ati erga rabbiin guddaan sanitti amante dukkana sana keessaa baate isatti amante
ana qabda erga rabbii guddaatti erga rabbi guddaatti amantee ana qabda erga malee jabduu too anoo of duratti ilaalii deemii dhiisii gocha namaa hin cabin qalbii. laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah. Nuti dhiirtii dubartii miidhuu hin qabnu sababa dogoggora isheetiif hamilee cabsuu hin qabnu. Dubartiin dubartii hin cabinii dubartii hin cabinii hamilee. Teessee narraa hin gaddinii silaa osoo si bira jiraadhee qaamaan wallaahi billaahi imimmaan keessirra haqee si jajjabeeffadhee abshirii siin jedhaa. Haa ta'u fagooma irraan jaalallee too sitti agarsiisee mataa ol si qabachiisaa abshirii ayya. Ajandaa miidiyaa yeroof malee sitti hin dhagaaminii ni caaltaa ati anaaf warqiidha daayimendiidha hin dhagahati sitti nagamne kanaaf jedhee hamileen si cabsee sin lolee sin boochisu an haa cabu qalbiin too bakka tee. laa ilaaha illallah wallahi laazim dhiira akkana hin yaadinii hin dhiphatinii lubbuu too maashaallah tabaaraka rahmaan. Ustaaziin kun jechuudha kaleessallee akkuma kanatti la barreeffama kana hunda booniyyeef barreesse. Ama wanti dhukkuba guddaa ta'e namni viidiyoo ishee sana gabbaaseef ilaa ustaaziin kun kaleessa jechuudha barreeffama kana guutu barreesse booniyyeef aarsaa. Inni guyyaa tokko qofa miti. Kan duras yoon poostii isaa isinitti agarsiise qoyni jira. Kuno kana miti wallaahi laazim barreeffama tokko in kaase ta'e hin beeku malee. Gin isuma inni akkasitti ishee faarsu kanaaf jedhanii dhilaa barreeffama akka kana dheeratu barreessee ture ammaan duras. Isuma inni ishee jaallatu isuma inni ishee faarsu kanaaf jedhanii hamilee ishee cabsuu barbaadan jechuudha. Gin oomaa miti. Namni hundiyyuu dogoggora ni qaba. Dogoggora isaarra ni barata. Garuu jaarsa gaafa rakkoo akkas nama bira dhaabbatu wallaahi nama dhugaan nama jaallatudha jechuudha. Dhiirti tokko ati nama akkasii fi namaan jetti warri gaafa akkasii kan abdii nama murtisii gala.